lakki ati maaliif dawwalte jaarsi yoo si ari'e maal siif haa godhume maalan dabalattuu sheekon na furfuuti maal jette deem kutteesi jala sheekonni afur fuutiin hin dabalattuyi dura maaliif hin dabarfate maal dabarfachuu haa jennuuti haya na fuudhi kaamee ammati sirraa na qabee siin jenna baleessi hay maal kiyyarraa si qabeen bakkuma muluu walitti hattan kotee luka hattan qeensa keerrallee na qabe siin jenna gaafaanii fi suuraatti argu akkamatti firraa gaggabaani oggaa suuraati yegartu gaggabda duuba suuraa kee argee gaggabee ati ilma namaa ji'a sagalittiin dhalatte akkamittiin si dhabaa siifan sii dhufe kuno dhagayyaa obboleettiti yaani ani nama jaartii qabu ani nama ilmaan qabu ni beekaa bar arkee ilmaaniif jaartii teellee ni beekaa sirriitti beekaa barachumaan na dabaladhu siin jedhe anillee ilmoo shanaffaati ani duba jaartii tiyyaniin jaaladha isirra fuudhuun fadhu kamiin godhare aboo jaalatuun rakkoon qabooti miskiina si jaalate akkamitti firraa jibbitaree maali nam tokko yoon isin jaalate fuudhaan jenne eenyu jee nam tokko isin jaalate fuudha atu jedhe ka ahaa nam tokko yoo isin jaalate fuudha anaa jee eeysattiin jee obboleettiti meeti yuutuubi wante jala fiigeetu maal firraa dhageeffadhe walleen bakka sanni dogongorellee na fakkaate asama na feeta suuraa kiyyallee siifaan ol darba lakki obboleettiti yaani dhalaa biraan fadhu jaartii tiyya takkitti malee ani dhiira dhalaa lakkoytuu miti abboo adaraake ani dhiira dhalaa lakkoytuu mitiin jee osoon inshaallah naan jettee muraan na gootee bilbila kan kee cufattee na bolloyte maal qaba goggogaan hintee kan na rifati kijiba namatti ni mure kijibaan hin dhalanne ani ilmoo kijibaan dhalattee miti an dhala kijibuun kijibuuf hin uumamne ani dhalatti kijibuuf hin uumamneen jee mana diddeere hamzaa rabbi sodaadhu nabi akattiin firraa gaggaba suuraa kee kan argee bilee muraanni boo'ee astaghfirullahi alazim obboleettiti ya rabbi si araaramuutiti kitaatu wallahi hin duune ani numaan jira jaalala keetu na ajjeesu jira na dhagayfadhu na dhagay rabbi sodaadhu maalibaa rabbi warri ardirra deemte rahmata olii godhaan jenne isiniifi rahmatamaa rahmata naa godhuu didda na dhagayin siin jee obboleettiti rabbi rahmata si haa godhu dhiira dhalaa lakkoytu barbaade anaa miti way awa hayya dhiirri lafa guutee siin jenna barka makiina ameerikatti tolfame fakkaatu fa ani si fedheen siin jedhee bar hay laal makiina ameerikatti tolfamte fakkaatus haa ta'u kasamirraa gabbu'ees haa ta'u ani irran kaayanne ani jaarsa namaati abbaa namaati nama dhalaa lakkaa'u miti obboleettiti yaa habiibii nu fuudhi laa ilaaha illallah an habiibtiin qaba obboleettiti ya maal taate habiibii naan hin jeeyin na dabala ishi ya aboo lubbuu dhagay firraatti kennee jaartii teessan na haasofsiisaa khalaas xiqqoo manaa kennita yaa wala dambaa jelleen fedhuutiin mu fuudheen si marguu fedha malee waan kellee irraan fedhuuti ati dhalaa isaati naa himi dura ani shawaa dhagaa dhalaan shawaa duba akkanatti dilana baalagee miti ati maaltu baalagee si godhe jaalulma keetu akkatti adabdhabtuu na godhee akkatti cunoo na wawwarraa isaa akkamiin taa duuba obboleettiti rabbiin kijiba akka jibbu ni jaalanni beeytaame si jaalachuun kijiba yoo taate lakki laa san hin baanu ani dhalaa shawaati kami jetta rabbii kee sodaadhu osoo shawaan ta'in anamman beeku sagaleedhaan nama loqadaan ati hararkee jechuuf deemtaa beemme
Aboo an harargee siin jechaan jiru siin gaafachaa jira malee dhalaan harargeedhaa Ani naamusa qabdi kabajaa qabdi akkatti namaan dubbatan kabajaa beeyti. kana kamtu jira duuba. Ati dhalaa eeysaatiin jee dhalaa arsiiti moo dhalaa eeysaati? Dhalaan arsii kattifirraa dawwalee haasaayan nusin jedhe dhalaa arsii gabbara isiitiif iyyuu tartiiba isiitiin heerumtiiti dhiiside gabbara warra arsii san hin seenin nuti hin beeynu arsii maarree kan kee ani shawaayin siin jedhe yoo na fedhi yookiin maaliif dhayxeetiin hin ganda namaa na yaamsifta kaa duuba maasa. Lakkisiin gaafadhe alloqadaan addan beeku dhalaan shawaadhaa kabajaa fi naamusaa fi hayaa qabdi dhalaan arsiidhaa kabajaa fi naamusaa fi hayaa qabdi yoonii fi dhalaa shawaa taate dhalaa shawaa maqaan balleessin obboleettiti rabbi sodaadhu. Ani bar miidiyaa gubbattiin miti kaniin si gaafachuu jiru an kasi gaafate dhuunfaa telefoona keetitti attiin dha'ee sitti himuttiin jiraami wanni naamusaa fi maarriyyee isaanii si waamsisitti akka hin jiru si fedha yoo jette si fedha jedhe alakkii si fedhu yoo jedhe hayaa kalla maafi mushkila. Ati garuu amma hammasi kaasee fayyaa harkattu chin jira kun xiqquma takkaan qeensa lukaatti laaftee tunna keessaa baanaan an fayye. Maal fayyita maal? Sagalee makaan kee kana dhaguun alhamdulillahi rabbil aalamiin. Astaghfirullahi alazim obboleettiti sagaleen tiyya yuutub gubbaa guutu chirraan dhaggeeffattuun adda wal taare. Duuba san kofirraa kophaa soofii kan sittaase wali wal tokko horee obboleessu keessi lamaadha. Akkaanan si jaaladhu silaa beeyte kophee malee jaannata galta. Jannanni kun ka'eenyuu banta jannata rabbii moo jannata ayyooteeti? Jaannanni ayyootiyyaa kan moo ayyootiyya jaannata qabdii rabbumatu qabaa jaannata. Duba jannata seentaa hoggaa jettu jannata rabbii ani jaartii tiyya dhiisee si fuudhee kami jannata kami jaartii tiyyaaf kaniin hin tolin kaniin si fuudhee seenu kun. Awwa obboleessa kiyya erga gaaffirraa fuute dhiisiittuma kennu jirtaa miskiinati gaafta akkasi kadhateen dhoowwachuu jirtaa re'at. Wanni tun bar wanni ati haasawaa jirtu tun bar shari'aa miti beeyta ati shari'aa seete ka rabbii wajji wal qabsiiftee jannata naa himtu. La hawlilla daawwatil magluub. Amma ati jaalala naafan kennitamoo hin kennitu baachir gabaaba. Jaalalti buskutaa duba obboleettii tiyya kaniin sii kan buskuta moo bishaani moo biyyeedha. Ati biyyee sanuu ta'uu dedduuyyu samaal dawattaati akkatti nama ofirraatti dawwalaniis ishita obbolummaatu si jaaladha jii haata biraa silaa diddeeti. Obboleeyyan hedduun qabareeyan. Rabbiin obboleeyyan haguma firii lamaa qofa jaaladhu siin jee. Lakki obboleeyyan kiyya akkanuma ka'anii nama dawwalanii Oromoon tun akkanuma kaatee nama dawwaltee naman beeyne siin jaaladhe du'ee na fuudhi rabbii jecha jannata seentaa niin gaggabaayoon sagaleetee dhageessi akkanan jaarree way qaanyee bar. Ishee gana didde zinnaa shabiyoot fuutaare. Zinnaa shabiyoot jaarsasii wajji kabajaan jirtii bar. Ishee ani zinnaa tabiyoot namatti dawwaltee akkanan godhattuu bar obboleettitii. Mee dhaga jaartii mootummaatu siif kennine fuutaayin siin jee kaana ka ummaati yaafiin na didde. Lakki zinnaa tabiyoot nama dawwaltee akkanan godhattuun jee kabajaan ilmaan jaarsasii irraa horuu jirti. Maa wajji ati tuyyuu iddoo seenee wali horsiisee jara. Yaa obboleettitii yaan hoggaan girrisaa jiru ummata akka keessanii kanaan baana laal. Ummata kabajaa ofii dhabee nama mana isaa keessa kabajaan jiru kanumatti jaartii maarree fuutaa zinnaa tabiyoot maarree jaartii Nabii Ahmad way. Kalaas deem taayee na fakkaachuu jirtaa jiru an kas gaafadha dhimma jaalalaa amma yuutuub teerra ol darbuuf na waraabu jirtaa deemsi arkee jiraan na mujiik ammaan dhufeechi jala biyyee si harau jaalala na dhoorkatteemi yoon ani fi koommanti badduut akkasi barreesse akkana taatettu baddu haa hojii kee nyaata ammaan dawwalee si mashee asa doofaati ati akkamittiin jaalala namaa kennuu diddaati. Eenyu shee asa doon? Ammaani maa siin jedhe sheekh hundi isaatittuyyuu haga shaalii suufiyaangoo marattu si maxxala. Maal jettee himatta? Hamzaa irraa jaalalli na qabeenya dideen jedhaan. Duba maal na godhan hoggaasan isaan? Si kadhatan ka hayaatullaaffisiin si qaraanii.
Ayaatullaafis quraana keessa jira moo eessa jira? Ati bakka jiraatillee jiraatu sheekonni kanatti beekti moo akkuma hojii jiraati isa maal dhawattaati. Ahaa hojiin jaraa nama dirqii waliif fiduudha. Kanuma keessaa isaa ifattee simatti tolee beemmeeti. Akkam natti tolu maaltu natti tola? Anumaa si'utu bishak jettee amma garaa moo isa bishak si jedhe na hojjaasuu keeti. Obboleettii garaa bishik maal haasoftaa miti. Bowlii tiyyatanii bowliin xiyyaa'uun sossootu haasawaa keetiifi. Maal taate? Jaalalli teetti na keessa jira qooyi naqisa. Haya buutee? Gafachu xiqqoo manaaf tacaafii jette. Amma kalas irraa deebisaa kalas. Astaghfirullahi alazim. Mee na dhagee obboleettii tiyyame na dhageeffadhu oguuta kana dhageeffadhu. Amiin jee mee rabbiin diliite siif haa araaramu. Amiin amiin amiin. Abo obboleettii tiyya rabbi gartee jireenya gaarii si haa jiraachisu. Amiin amiin amiin. Wallaahi akki kun rabbiilleen hin jaalatu sii galee atilleen ofirraan jaalattu. Mee harmeente yoo kana si dhageesse akkam siin jetti mee intalti tiyya kana dawwalte kana namaan jetti. Godhe gaafa isa warri kenna wal fuudheetuma wal fuudhe. Viidiyoon naada waliin alaalimee takka. Amma akkiniin siin jee alaa kulli haal haga ammaan tanaa sagalee ta'e waraabuudhaan ture inshaallahu ta'aalaa waan kana ummata oromootiif dhalaa oromoo takkanaa jira dhalaa oromoo gartee ta hayaan qabne ta gartee biyya namaa teessee kabajaa ofiitii fi kabajaa dhalaa oromoollee nyaattuu jira je'eetitiin waan kana inshaallahu ta'aalaa ammaan ol darba feesbuukaa fi bakka hundattuu footoo asirra jirtu tanaa wajjin inshaallahu ta'aalaa akka gorsa namaa taatuuf dhalaaleen akkanaa jiraachuu nu beeksisuu keetiifis hedduu galatoomi tole. Na dhageeffadhu akkaanan si dhageeffadhetti. Ayyee. Jechuun aan sapiraayizii masi godhu si kolchisiisuufiin si dabalee beetaan haraaraa ta'ellee hin qabullee yoo ol darbite si ol hin darbin illee nan dhimmu beetaa jechuun kuni siifuu safuudha dhugaa dubbachi ol darbuun qubna garii miti nuti kaa rabbii kan uume namni rabbi sodaata malee ilma namaan sodaatu yoo dassi jedhu ol darbi yoo dassi hin jedhi dhiisi rabbi kadhanna malee naman kadhannuti walumaa galatti na buharsuu keetiif galatoomiin sin jedha garuu waa ol daddarbuun heddummeessin ka'a. Lakki ani bohartii dhabeeti ani jaartii na boharsituun qabaa bara obboleettii tiyya footoo ammaatis asirraa qabdituun teetaatus tanama ati gartee saayiba godhattee taatus bilbilaa wajji akkanumattiin ol darba inshaallahu ta'ala. Nu bira sa'aatii meeqa amma beekta? Sa'a teessan beekuun anaaf faayidaa takka hin qabdu bara. Atu anaaf faayidaa takka hin qabdu ulee michira gati kaa wallaahi gatiin siin jedhanillee si gata. Maal nagattaan? Atillee na dhaadatte si dhaadadha. Kibirii yoo taate kibiriin adda deemna. Lakki kibiriin hin jirtu yoo taate anillee footoma kee kanaan ol si darbee ishee hamzaan akkatti natti koolee jedhaan kan uummataan shinoo yaani. Miskiina Allah miskiina rabbiiti dubo. Galatoomi maraafu wallaahi umrii dheeradhuu siin jenna. Lakkeen galataa fi du'aa sirraan barbaadu an dhalaa baalageen galataa fi du'aa isinaaf hin gootu.